Fatanii achi keessa jijjiisan. Tokko. Rakkataa baay'isawwan biyyi rakkataa hin qabne hin jirtu bara amma biyya tana jechuun kadhachuun ta'u biyya tana seera biyya tanatti kadhataan ta'u akkanatti kadhatu Itoophiyaa malee sun asitti akkamitti kadhatan ni beektaa? Sooftii qarshii lamaa tana faa qabanii akka nama sooftii san gurguru akka nama xuuxxoo gurgurutti loomii loomii xuuxxootti beena xuuxxoo akka nama gurguru jirutti faa kadhatan malee ta'anii kadhachuun hin jiru mootummaan because ni kannaaf jira waan ta'eef. Illee mootummaan nama kannaaf nyaataa fi kana asitti gara bakka gartee kana makiinaan bakka dhaabbattu faa bakka makiinaan akkana haawwee karaa guddaa seenuu deemtu jira dhaabbataniiti katabatanii. Qarshii takka faa lama faa kan nama gisee namni gaafatu akkana jaani qarshii lama faa gisee kaniteef si arrabsan bar dhaabbatanii kanaanuu faa namni sadaqaa kanuu waan jiru natti fakkaatu. Amma asitti akkam seemu maal? Because qarshiin takka waa takka bittu maal bitti qarshiin takka shantamaa egaa qarshii shantamaa faa malee qarshii shan faa malee egaa hin jiru. Akkuma jireenya eessatti fiigan biyyuma tana numa qabaman garuu Ameerikaa keessa yaa Ameerikuma keessa. Ameerikaa keessa akka Finfinneetti moo ka borra boorsaa fi haaf godhee fiiguu jira moo? Hin heddummaatu akka biyyaan heddummaatu. Garuu waan beektani Ameerikaan baay'isawee amma Itoophiyaatti namni du'aa Itoophiyaatti namni walajjeessaa akka biyya Itoophiyaatti namni du'uun jiru jettanii minoo namni akka Ameerikaa keessatti du'uun jiru maaliif jenna Ameerikaa keessatti warra akka mootummaan hin beeknetti nama rafu jira akka mootummaan hin beeknetti nama ajjeesu jira akka mootummaan hin beeknetti waan hashiishaa maalii waan adda addaa ka hojjetantu jira isin galee እንደውም ummata jajjabaa ajaa'ibaa jira achi keessa biyyi teenyaa fi sun yoo lilaalli amma firiidamni እንደውም firiidama yoo ta'e garuu akka nama biyya firiidamaa keessatti biyya firiidama qabdu jedhamtu keessatti akka achi keessatti namni du'u biyya biraa waan du'u natti fakkaatu. እና ኦሮሚያ ከምሬ በሬ ሀራዋ ፉጅራ ሰነ ጀዲድ አሜን በረ ምልኪ በረ ኸይሪ በረት ወላ ገሩ ረብኑ ፋጎዱ በቃ ጀላ ታየ ታብታብ ቆራ ሻሻ ጀየከ ዴማኒ ለማ በርጥቅሹ ማፍዱፈ አማ ቦፊ አከሲ ሃዬ በዲና ብያ ምትነብራ ማhalkani እንኳን ከሚታየው السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي. jaallatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisituu qabdaa hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya kan jaalala isin bira haa ga'u saniin jecha viidiyoo kan qabadhe isin dhiyaadheera hanga dhuma viidiyoo yaaditti nu wajjin turaadha warroonni mana kanaaf haaraa taatan viidiyoo kee subscribe share gochuu hin dagatinaadha akkasumas warroonni mana kana keessa jirtan immoo jitu viidiyoo like share gochuudhaan akkasumas jabaadhu warri jettan galatomaa isiniin jechuun barbaada egaa like gochuu hin dagatinaadha waan tokkichi wanta isinitti dabalamu
hin jiru. Kanaafuu hundi keessanuu laayik godhaan isiniin jedha. Jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoo nan irra qabadhe isin dhiyaadhe viidiyoo kana jechuudha dhugaa hin seene wanti akkanaatis jira gaafii natti ta'e waan jiruuf jechuudha. Egaa hiriyaa makiitii fi makiin akkuma wajjin haasaa liiv irratti taasisaa turan irratti intina keessaa jechuudha. Ameerikaa keessaa kadhattuun hin jira jedha. Dhugaa dhabuu soba garuu hin jira. Egaa biyyi kamtuyyuu biyyi rakkataa of keessaa dhabee hin jiru. Haa ta'u malee jechuudha. Hangas mararree baay'achuu waatu hanga tokko biyyi kamiyyuu rakkataa ni qaba. Garuu hanga ammaatitti Ameerikaan rakkataa ni qaba jedhee yaadee hin beeku. Yeroo jalqabaatitti dhaga'uu kiyyaa viidiyoo kana hanga dhumaatitti laalatan hanga isaan xumuranitti jalqaba irratti wanti ishiin haasofte hin jira. Haala kamiin akka rakkataan Ameerikaa keessa jiru haala kamiin akka isaan fudhatan daarektii akka Itoophiyaa san karaarra taa'ee kadhachuu osoo hin ta'in siistama addaatiin kan isaan fudhatanidha kan haasoftu. Egaa ani yeroo jalqabaatiif har'a nagahee Ameerikaa keessas rakkataan jira jechuudha. Egaa jechuudha rakkataan bakkuma hunduu hin dhabamu. Makiin immoo Itoophiyaa keessaa rakkataa amma birrii tokko kennanii fi fudhatanii wanta jettu yaada kaastee jirti. Rakkataan jechuudha birrii tokkos argatu kudhanis argatu Itoophiyaa keessatti hin diduu hin fudhata. Egaa namoonni tokko yaada fudhataniidha malee Itoophiyaa keessattis yeroo ammaa kana birriin tokko illee birriin kudhan illee birrii namni hawaan rakkataa tokko jechuun gaafa namni tokko rakkataa tokko ijaan arge jechuudha waanuma harkaa qabu kennaaf. Fakkeenyaaf namni tokko birrii 50 yoo qabaate rakkataa tokko yoo arge isa mararfate birrii 50 san keessa 25 kennee fi 25 immoo harkatti qabachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu mootitu kun yoo firii jiraattedha malee naannoo taaskin deemturra naannoo noormaalii yoo taate jechuudha. Fakkeenya birrii 50 birrii 100 magaalaa keessatti gadi qabatanii ba'uun hin danda'amu. Biyya keessattis ta'ee biyyuma kamittuu ta'etti jechuudha. Egaa Ameerikaa keessas rakkataan jira jechuudha. Oh my god. Rakkanni bakka hin jirre jechuun hin jiru jechuudha. Ani har'a nageeyyuu kana isinillee akka dhageessan gamanumaan oh my god afaan Oromoon harkaa baduu fi ganaa gude annaa jechuudha. Egaa jechuudha bakkuma hunduu jechuudha namoonni Ameerikaa jiran dhibba keessaa dhibba waanuma itti tolee jiraatan nutti fakkaatu. Garuu isaan rakkinoota hedduu keessa darbanii sa'aatiidhaan hojjetanii warroonni daa'ima qaban faanti keessattuu rakkoo meeqa keessa darbaniiti kan jiraatan. Jireenyi Ameerikaa namoota hin beeknetti salphaa fakkaata malee namoota keessa jiran hiriyoota keenya kan achi keessa jiran irraa informationii tokko yoo hubannu baay'ee isaa ulfaatadha. Fayyadamee qabanii biyya guddatti keessa jiran jechuufi malee jireenyi bakkuma hundattu jechuudha. Jireenyi Itoophiyaa keessattis ta'ee biyya keessattis biyya alaattis ta'ee jechuudha. Jireenyi salphaan hin jiru jechuudha. Jireenyi addunyaa kana keessatti addunyaa kamuu keessatti jireenyi salphaa jedhamu hin jiru. Egaa hundumaafuu Waaqayyo jireenya hundaatu asirreessu jechuu jaaladha. Egaa makiinarraa viidiyoodhaan baateetti turtee ibsaan hin jiru. Namoonni kun immoo koomentii alatti ibsaan eessa deeme warroonni akka kiyya wareedhaaf gubatan jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo makii fi ibsaan liivirra galanii wal bira jiraatan isaan laaluudhaaf baay'ee tokko wajjin isaan arguudhaaf walii wajjin isaan arguudhaaf baay'ee tokko barbaadanii. Kanaafuu amma koomentii jalatti jechuudha ibsaan eessa jira ibsaan eessa jira koomentii baay'eetu barreeffame ibsaan hiriyoota isaa wajjin gadi ba'uu danda'a akkasumas immoo yeroo hunda kan namni tokko wal jaalatedha yeroo hunda morma wal qabatee taa'uu qabu kana beekuu qabna. Kanaafuu yeroo liivirra galte ibsaan eessa dhageeffanii gaafa kanaan gaafatinaan dabbara maaliif namni tokko mana qabdii mana ishii liivishii kophaa ishii manattee seentee yaada ishii wanta seenteef ibsattee ba'uu mirga qabdi dirqama. Ibsaan waan ishee bira jiraatu ibsaa gottattee gara liivii dhufuu hin qabdu jechuudha isin gammachiisuudhaaf. Kanaafuu gaafii akkanaa kanarree dhiisadha. Egaa viidiyoon irraa qabadhee isiniif dhiyaadhe waa'ee Ameerikaa rakkataan keessa jira arginaan wanta haaraa dhufuu jedhee anaaf wanta haaraadha isinifillee wanta haaraa ta'uu dhiisuu danda'a. Egaa homa gochuun hin danda'amu. Rakkoon bakka hin jirre hin jirtu danda'uudha.
warri Itoophiyaa keessattis rakkoo kumaatama danda'eetuma jiraata. Warroonni kunis immoo jituu firiidamii jireenyatillee qabaatan rakkoo danda'anii jiraachuu qabaatu jechuun barbaada. Egaa viidiyoon ani har'aan qabadhe isinii dhiyaadhe asumatti xumuraa galgala gaarii isiniin jechuun jaaladha. Video kana share like gochuu hin dagatinaadha. Share godhaadha. Like godhaadha. Wanti tokko isinitti hin dabalamu isinirraa hin hir'atu. Kanaafuu share like keessanii naqaqqareen isiniin jedha. Warroonni mana kana keessatti hanga ammaatitti wantoota na rakkisan akkasumas gama YouTube, gama Chrome adda addaatiin na gargaaraa turtan guddaa galata qabdan isiniin jechuun barbaada. Akkasumas warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe gootanii gara faamila keenyaatti akkama kamtan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Viidiyoon har'aan qabadhe asumarratti xumuraa boru viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jecha nagaan naa bulaa halkan gaarii abjuu gaarii.